gadditan yoom gachiifnee rafne gargaarsa lammirraa yoom harka if qabne rakkoo taatee qaama keenya diraa ni jirras waan jennu jiruu maalin jiraa maaliif nu dagattan yaa maatii yaa firaa mee maaliif cal jettan lammiin lamaa jira hojjennee jijjiiramuuf qe'ee teenya dhiifnee gaafa sin rakkattan takkaa bulleen ciifne carraaqqata malee takkaa nama miine isin garuu yaa lammi garaa jabeenya akkasii namatti ulfaata sabni kun ilmaansaa maaf akkas tuffata yoo isin calliftan eenyuun nu gaafata mana hidhaa kana eenyuun nu baafata waa'ee ilmaan keessanii maaliif yaaduu dhabdan guyyaa 2-3 hogguu maaliif sobdan moo ilmaan keessan ta'uu shakkii nurraa qabdan hiree jireenyatiin kaleessuma addaan baane gaafa addaan baanu akkatti wal taane duruu irraanfatte isa waliin nyaanne yoo lubbuun jiraanne gaafa asii baane ansiifin odeessaa waan asitti taane sumaamoji qofa hawaan himuu hin qabne cal jechuu filadde humaa takkan goone halkan guyyaan beenu manni hidhaa dukkanaa furmaatan agarree dubbii teenya tana isinis calliftan waa'ee keenya kana rabbumatti iyyanna hulaan isaa bana ja'anii himatan hidhaa su'uudirra tuni hidhaa miti azaaba lafarra dhugumatti mee nuti maal godhuufi jirra ani garuu gama kiyyaan callisee hin taa'u yaadanis qabamee mirga lammii kootu na jalaa sarbame taa'urra siquun furmaanni argama je'eetuman fiigaa beeki ilma namaa rakkoon numa jira kan lammii koo adda gadduma qofaatu keessa keenyaa madda warri of jijjiiruuf kalee bahan biyyaa rakkoon itti marsee arras numa iyyaa kan guyyarraa duu bar obboleeyyan kiyyaa haadhaaf abbaa jaartii obboleettiitiyyaa feestaala uffatanii halkan guyyaa aadu oowwaa fi qabbantii osoo isaan waadu hojjetanii jijjiiramuuf qe'ee fi dhiisanii mana hidhaa keessaa rakkinaan ciisanii kuun maraatee kuun du'ee kuunis fayyaa dhabee hamileen isaanii akka malee cabe bashannanaa fi miti biyyarraa kan ba'eef jireenya fooyyessuuf baqataa kan ta'eef maatii isaa jijjiiruuf kan namaa gatteef imimmaan harcaasaa hedduu rakkatanii mana hidhaa jiran arras rakkatanii nyaataaf dhugaatii malee agabuu bulanii badii takka malee shiraan tumamanii jireenya hammaate uleedha qallabni ija keessaan laalii haala ijoollee teenyaa ajandaa isaanii maaliif lafa keenya hamtuu obboleeyyan keenya guyyarraa dhageenya garuu akka waan ba'anii cal jennee tetteenya harrummaadha moolaata keenya kun hammeenya daa'imni dhukkubee waan dhandhamu dhabee ciniinsuun haadhotii simmintoo irratti qabee kan dhukkubsate ciisee qorichallee dhabee keenya kun maali heera kamtu cabe karaan nuun dabe moo nuu kararraa dabe lammiin keenya arras rakkoo keessa jira sagalee taane fi haadha abbannu bira yoo arra callifne lammii yoomiif jira ijoolleen tunnu malee eenyu qaban fira nagayaan gachiisuu si danda'a qalbiin dubbachuu hin dhiisin si dhagaa rabbiin yoo ijoolleen tun waa taate sirraan baatu gaabbiin lammii teenya hundaa lafarraa nuuf kaasaa ijoollee suudii hidhaadhaa nuuf baasaa hanga jecha keenya qabatamaan garruu lammii keenya irraa gara biraan gorru hanga isaan bahanii takka abdiin murru rakkoo lammii tiyyaa sirritti nuufadha hanga isaan bahanii ani nin dubbadha na waliin dubbachuuf ati hoo qophiidha bakkuma jirtanii rabbis nuuf kadhadha
yaadannoon kun yaadannoon isaa obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranii fi obboleeyyan kiyya rabbii yeroo dhiyootti furmaata isiniif haa fidu.